Fuma keenyaafuu nutu of taajjabuu danda'uudha qabna. Namni tokko wanta ta'e tokko irraa yoo waa barachuu hin dandeenye irraa waan baranne achumatti miidhamu deemta jechuudha. Isa garre kanarraa yoo waa barachuu hin dandeenye osumaa iyyinuuti nyaadhamnaa jechuudha. Warri dhugaa harkaa qabu yeroo takkallee goohee hin beeku. Waan isaa ni beeka. Hanga harkaa qabu akkatti qabatee deemu waan dhabellee beeka akkatti barbaadatu jiru beeka wanta ta'e hunda waan ta'eef beeka waan ta'eef jechuudha. Warri immoo kanaan ala jiru isaan kanaas hin dhageeffa akkanumatti taa'u kuni yeroo waataan asuma bahee haa jennaa jechuudha. Haa jechuun sammaadha. Ta'uun sanii heeruma uumaati rabbiinuu anaas anuma yaatis suma si godheessi. Social media kunis babal'atee jira. Hunduma jala haa jechuun sanii waraabeysa nu nyaachisaa jechuu barbaadeeti. Oduu gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrat uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like fi comment gochuun waan ifiitu waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maarree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessani kiyya keeti kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaadaa uummataaf dhageeffattootaatis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV. Ofuma keenyaafuu nutu of taajjabuu danda'uudha qabna. Kaleessa eenyu jarrisan jara harka gumaati. Kaleessaas waliin nu gabroomsaa ture jennee nututu isaan sanirratti sababa isaan sanii walii galan jennee diinninis nutti haa himu. Abbaan fedhallee nutti haa himu. Fedhu nutti isaa fakkaatu itti duulaa turre har'a hayyee jarri san bakka san akka hin jirree fi warrummaan nuti waliin itti duulle kunii fi isaan suuraa walimaan nyaataa turanii waliin ka'aa jiran har'a hoo nuti maal jechaa jirra ka jennu nutu ofitti deebinee of gaafachuudha qabna. Ammallee hanqinoonni nuti akka dhala Oromootti qabnu guddaa jechuu barbaadeeti. Galatoomiin haala amma jirru kanaan akka amma itti jirru kanaan fuuldureen keenya fakkeenya akka nama beekaa tokkotti haalli kun nu baasamu nu baasuu fuulduratti maal mee akka xiinxala keetti yaada keetti gaa. Kun bareedaadha. Haalli akkanaa kun nu baasu jaruma hunda rakkuma jechuudha. Namni tokko waan tokkorraa wanta ta'e tokkorraa yoo waa barachuu hin dandeenye irraa waan baranne achumatti miidhamu deemta jechuudha. Seenaa dheeraa walitti himaan jirru kanuma keessa jirru wajjin haasa'aa jirra. Kanumas dhiyeenya kanaa kanuma harkaa jirru kanaa jechuudha. Isa garre kanarraa yoo waa barachuu hin dandeenye osumaa iyyinuuti nyaadhamnaa jechuudha. Kuni nu baasu. Of duubaas deebinee ofittis deebinee eenyummaa keenyarra dhaabbannee dhugaa fi haqa keenyaa fi kana maallee addaan baafannee irratti hojjechuun nu baasa malee ta'e jechuudhaan iyyuuni gatii nuuf hin qabu. Hiitichuma nu godhaa. Wanni nu baasu immoo nuti kaleessaas
dhuga qabna. Qabsaa'ota qabna. Warra dhugaa tanaaf lubbuu kennan qabna. Garuu qabsaa'ota dhugaa dhageeffachuu hin dandeenye. Osoo dhageeffachuu dandeenye hin wanyummaan ammaan tanaa jechuudha. Wanni hin barbaachisu. Yeroo ammaan tanaa wanti nuti godhuu qabnu akka dhala teenyatti dhugaa teenya irratti deebuuf warra dhugaa tana qabee gartee wareegama qaqqaalii kana kafalaa deemu dhageeffataa hiriirree yoo deemu gatii nuuf qaba. Warri dhugaa harkaa qabu yeroo takkallee goohee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Sababni isaa maali? Waan isaa ni beeka. Hanga harkaa qabu akkatti qabatee deemu waan dhabellee beeka. Akkatti barbaadatu jiru beeka. Sababa kana ta'eefi waci isan barbaachisu wanta ta'e hunda waan ta'eef beeka waan ta'eef jechuudha. Warri immoo kanaan ala jiru isaan kanaas hin dhageeffatan. Akkanumatti taa'u kuni yeroo waataan asuma bahee haa jennaa jechuudha. Haa jechuun san maali? Galatoomii kana jidduudhaan ree maaltu nurraa eegama ree dhugaa akka keenyatti fakkeenyaa akka bal'aa uummata Oromootti mee yaada kanarra dhaabbattee maal gorsuma kana dhugaa irraa hanga guddaa himtee jirta yaasochatlee jirta kanarra dhaabbattee ree maal bal'inaa mee maal gartee namni kun walirra waa beeka keenya tokko jechuudha. Kanaafuu mee maal kaaree kanarraa maal akka ta'uu qabu? Egaa bareedaadha. Wanti nuti ta'uu qabnu dursaa ofitti deebi'uudha jenne. Of ta'uun sanii heeruma uumaati rabbiinuu anaas anuma gatii suma si godheessiu. Ani amma yoon siin taajee ofiin soba malee si ta'uu hin danda'u. Kana amanuu qabna dhalli Oromoo hunduu jechuudha. Gaafa anigaa anuma tahee akkuma kiyyatti ka jiraadhu ta'e kiyyattiin dubbadha. Akkuma kiyyatti waan kiyya jabeeffadhee ittiin boonee jiraadha. Kuni heera uumaati. Gaafa Oromummaatti deebi'ee waan kiyya waliin faayamuudhaaf hawwu ka ammoo isa saniin hin faayamtu jeena dura dhaabbatu anuun hin beeka waan ta'eef jechuudha. Maal ta'uu qabna? Ofitti deebi'uu qabna. Ofitti deebine ani eenyu? Eessarraa hin dhaladhe? Akkam keessa turre? Maal keessa jirra? Amma Oromoon rakkoo qaba jenna. Rakkoo Oromoon garii maantana diinagdee faadhaaf dhagaa hedduu garagalchaa jira. Diinagdee harkannee tujjaarree jedhee biyyoota ormaa kana keessattis meeqa ka lubbuun dabruus warra lubbuun darbisanirraa hafees kumaatamaan sanumaaf jecha dhagaa garagalchaa jechuudha. Diinagdee biyya ormaa tana keessatti harkachuudhaaf inni carraaqqiidhaaf bahe sani biyya ofii keessatti hin harkatu kajuu immoo yoo eefitti deebi'ee gaafii tahaa jechuudha. Sababni diinagdeen inni biyya ormaa tana keessa dhufeetu hojjetu kuni biyya teenya ni qabna tajennu san hin qabnu falmaarra jirra garuu ni qabna beekanii tujjaarummaaf dhagaa garagalchuu baanii jiran beeku. Amma immoo hubatan jenneellee abtannaa jechuudha. Erga hubatan ammoo irratti hojjechuu qaban kajuulleen dhaamsa qabaafi. Galatoomii namni dhugumaa akkati jettee haasofni kee dhagaa odduu daawwattoota gartee bilisa tiitiif ifaadha. Waan jechoota ijoo barbaachisu tokko gartee jechoota dubbatte dhugumaa galatoomii. Kanarraa ree namni hubate tokko eega hubatte waan hubatte maalirraa ta'uu akka qabnu gartee maal ta'uu qabna maal ture? Bareedaadha. Wanti nuti ta'uu qabnu walumaa galattuu isuma reefu jennetti si deebisa. Nuti dura ofuma taanee akka ofitti yaannee waan dhabneef waan barbaadu jirrus beekuu danda'uudha qabna. Ala teenyee yookaan sooshaal miidiyaan kun tolee jira. Ka fedhu afaan daa'ima ta'ee furguggee biraatiin si dhowwus hedduutu sooshaal miidiyaa kanarra jira hedduudha. Ka gartee sheeyitana jechuun beektaa irra guddaan ilmoo namaa kana jaamee jira. Ilmi namaa kuni sitti dhufeeti karaan kun sirrii miti jeesi jallisa waan ta'eef sooshaal miidiyaan kunis babal'atee jira. Hunduma jala haa jechuun sanii waraabessa nu nyaachisaa jechuu barbaadeeti. Sababni warra dhugaaf lubbuu kenneetu jira. Qabsoo abaabolee keenyarraa wareegama qaqqaalii dhiiga dhangalaasaa lubbuun kitlaa kumaatamaan ilmaan Oromoo kun itti kutaa hanga ammaa imalarra jirtu tanaatu jira. Isaan kanatti hiriirree of taanii hojjechuudha qabna. Yoo ammoo of ta'uu baanne kara deemaa sunuma dhageeffannaa. Kara deemaan kun ammoo bakka inni ittiin nuun deemu isumaa fi isa uume qofaatu beekaa. Nuti kisanii gaaga amanutti fidaa. Kanaafi anu Oromoodhaaf
dhalli teenya yeroo hedduu wallaalummaa ifitti himnee jirra. Wallaalummaa hin qabdu Oromoon. Oromoon beekaadha, hayyuudha. Bara qaroominni hin jirre, bara teknoolojii fi gartee sooshaal miidiyaa fi maaloo kunuu hin jirre, bara san keessattuu Oromoon hundaa olitti beekee waggaa isaallee guyyaa isaallee akkatti dhiyee bariifatullee heera isaallee tumate ka addunyaan kun amma korojjeettiin bulaa jirtu heera Oromoo akka ta'e namoonni beekaa jechuudha. Oromoon akkas ture kun egaa addaa ani wallaalummaa ifitti hime wallaalummaa immoo isaan nu gabroomse kanaatu akka wallaalaa ta'anii nutti hime isaan walii yoo ifitti himne ni miidhamna. Ati beekaadhaan jechuu barbaadan dhaloota keenya akka addunyaarra jiru kana ati beekaa nama hin dhageeffatiniti waan kee kanarratti atumti seenaa keetiis qoradhuuti waan dhabdanii beeytaa haa warra dhugaa qabu waliin haa barbaaddannuun jechuu barbaadan. Galatoo Bilisoo TV hodduu haasonni kee hodduu bareedaa hodduu namaa hawwisiisaa dhuguma haalaan nama gammachiisa waan dhugaa jettee anu waa hedduun sirraa baradhee jechuudha. Kanaafuu mee Profeesaroota yookiin hayyoota Oromoo addunyaa jiruuf akka nam tokkotti ni madhaamta. Bareedaadha. Hodduu qophii Gaafii bareedduu na gaafate galatoomi. Egaa Profeesaraas Doktorotaas haa ta'uu beektota Oromoon hayyoota addunyaarra jiruuf wanti nan dhaamu. Barnoota dhugaa baratanii jiranii fedhan barnoota warra ofii baratu fedhu barnoota alagaallee baratu jechuudha. Barnoonni addunyaa tanarraa kaa barnoonni jiru lamumaa beekte lamaan keessaa barnoonni waa hunda ofirraa agartuun barnoota warra keetii kanaa jechuudha. Barnoota warra keenyaa kanaa hiree harkanneellee barachuu baannu sababa gabroonfataatiin qoma dhaloota Oromoo kana keessa akka jiruun ibsuu barbaadaafi jechuudha. Beektota inni jennuuni hayyuudha inni jennuuni uffatee isa deemu qofa osoo hin taane isa digirii warri akka fedhe nu godhuu barbaadu kun itti kennu kana qofa osoo hin taane dirree teenyarra faa jira. Isaan sanirraa seenaa qoradhaa waa kuusaa. Dhaloota kana waliin ammoo yeroo rakkoon dhufte wachuu qofaa gatii hin qabu. Waa kaayuuf qabaa. Warri waa barate warri waa hubate. Dhaloonni kun isaan dhageeffatu jira. Maaliif sababni oduuf gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensaa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan deeffatiin balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like fi comment gochuun waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootiin qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona aartii Oromootiif gumaata aartii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessani kiyya kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaada uummataaf dhageeffattootaatiis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV. Oromoonni qabdii jedhe. Biyya namaa gaafa ba'an kaarree gaqaanis jimaa fa'aa akaafeetii harka kun bulchaa'ee jiru. Biyya ofii keessatti jimaa ofii akaafatee maaliif hin fayyadamne kan jedhu immoo isattis gaafii ta'uu qabanullee akka Oromootti waliin maalu gaafii nutti ta'u. Maaltu nu dhorke kan jedhuuf ammoo gaafii erga godhannee waan nu dhorkeef saniif fala barbaaddachuun dirqama nutti ta'a jechuudha.
osoo hin miidhamin dura yoo nama barate qabaanne nuti akka itti fayyadamu barsiisanii jechuudha. Nuti jaruma hundaahu beektota firofeessaraa jennee namarraa waa dhageeffatuun hedduu rakkoo akka nutti ta'een uummata keenya kanaaf ibsuu barbaada jechuudha. Namni biyyaa gaafa bahee ilmi takka immoo horiin galaa jira. Waa haayuuf qabaa warri waa barate warri waa hubate dhaloonni kun isaan dhageeffatu jira.